Kaampaanii Telekoomii dhuunfaa Itoophiyaatti hojii eegalaa jiru Safaariikoom uummata Oromoo biraa mormiin isa mudate. Adeemsa qacarrii irratti iftoomni dhibuu fi afaan Oromoo lagachaa jira jechuun fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa komii isaanii kaampaanicha irratti qaban dhageessisaa jiru. Udii Muusaa dabalataan qindeesseera. Duulli qindaawaan gama miidiyaa hawaasatiin dhaabbata tajaajila telekominikeeshinii Safaariikoom jedhamuuf dhiyeenyatti Itoophiyaa keessatti hojii jalqabuuf akka deemu himamaa jiru irratti adeemsifameeti jira. Dhaabbanni tajaajila telekominikeeshinii Safaariikoom dhaabbata bara 1997tti dhaabbata telekominikeeshinii Keeniyaa jalatti hundeeffame yoo ta'u, dhaabbata neetworkii moobaayilaa biyya warra Keeniyaanotaa keessaa teessoo isaa Naayiroobii taasifatuudhaan tajaajila kennu irratti argamudha. Dhaabbatichi dhaabbata tajaajila telekominikeeshinii guddaa Keeniyaa keessatti kennuuf naannawa bahaatiif jiddugala Afrikaa keessatti dhaabbata bu'aa guddaa lammiiwwaniif argamsiisan keessaa isa tokkodha. Dhaabbanni Safaariikoom kun dhaabbata tajaajila bilbila harkaa, tajaajila daddabarsa maallaqa moobaayilaa, dhaabbata tajaajila daldala elektirooniksii, dhaabbata tajaajila daataadhaa, tamsaasa muuziqaa, tajaajila Fiber Optics shalaggi duumessaatiif tajaajila ammayyaawaa akkasumas ammoo akkaan saffisa qabu kennu ta'uu isaatis dhaabbata himamuuf yoo ta'u, Safaariikoom irra caalatti ammoo tajaajila baankii moobaayilaa SMS kennuun dhaabbata beekamuudhas jedhamuudhaan dhaabbata maqaan isaa yaamamudha. Kanas ta'u sangarum dhaabbanni maqaa guddaa qabu kun Itoophiyaa keessatti hojii jalqabuudhaan tajaajila kennuuf akka deemsarra jiru dhagahamuun isaa lammiiwwan hedduudhaaf gammachuu turus, gammachuun isaa kun ammoo osoo hin bubbulin umrii gabaabbachuudhaan Safaariikoom finxaaleeyyii warra kaabaatiin dhuunfatamuudhaatum dubbii ijoo ta'ee jira. Dhaabbatichi guutuu kutaalee Oromiyaa keessatti bakka bu'oota raabsaa tajaajila isaa hunda jedhamuun akka danda'amutti abbootii qabeenya finxaaleeyyiitiif kennuudhaan kaampaanichi mooraa kaabaa tan Oromummaa balfuun beekamtuun dhaalamuutu himamaa jira. Haaluma kanaan Safaariikoom dhaabbata bu'uura seera daldala Itoophiyaatiin lammiiwwan biyyattiidhaa tajaajiluuf mootummaa biyya bulchaa jiru wajjin waliigaltee mallatteessuudhaan Itoophiyaa keessatti hojii jalqabuuf jedhu ta'us, naannolee biyyattii walitti dhufuudhaan mootummaa federaalaa hundeessan keessaa naannoo baay'ina lammiiwwaniitiif qabeenya uumamaatiin akkasumas ammoo bal'ina lafaatiif guddina afaanitiin sadarkaa jalqabaa irra jirtu naannoo Oromiyaa keessatti afaan Oromoo lagachuudhaaf carraa hojiidhaa lammiiwwaniif uumuuf naannuma Oromiyaa keessatti ulaagaa jalqaba isaa afaan Amaariffaa taasifachuun lammiiwwan hedduu akka mufachiisuudhaan duulli qindaawaan kun gama miidiyaa hawaasaatiin akka adeemsifamuuf ka'umsa ta'uun isaatis himameeti jira. Qindeessitoonni duulichaa akka himanitti yoo ta'e kaayyoon duula qindaawaan gama miidiyaa hawaasaatiin Safaariikoom irratti adeemsifamaa jiru kunis dhaabbatichi adeemsa isaa irra deebi'uudhaan sakatta'insa taasisuun sirriitti ilaalee lammiiwwan biyyattiitiif carraa hojii walqixaa akka uumu dhiibbaa taasisuun tajaajila kennu kamuu keessatti afaan, aadaa, duudhaa fi safuu uummata tajaajilaa jiru jiddugala taasifachuun akka socho'uuf dhiibbaa irratti godhuun naannoo Oromiyaa keessatti afaanuma sabichaatiin tajaajila akka kennuuf dhiibbaa uumuun Oromiyaa keessatti dargaggoota naannichaatiif jalqaba irratti carraa hojii akka uumuuf dhiibbaa taasisuun Safaariikoom naannoo Oromiyaa keessatti ulaagaa jalqabaa kan gama afaaniitiin qabuuf sirreeffama taasisuudhaan afaan Oromootiin taappeellaawwanii fi baarjaawwan ejentiiwwanii fi akkasumas ammoo biiroolee isaa akka barreeffatuuf abbaa dhimmaa afaanuma isaatiin akka tajaajiluuf dhiibbaa irratti uumuun kana biras dabruudhaan ammoo Oromiyaa keessatti afaan Oromoo ulaagaa hojii isaa tan jalqabaa taasifachuu akka qabuuf dhiibbaa taasisuu akka ta'e ifoomeetti jira. Duulli qindaawaan dhaabbata akka qabeenya Paan Afrikaatti ilaalamuuf dhaabbata kenna tajaajila telekominikeeshinii Safaariikoom irratti adeemsifame kunis ammoo duula dhaabbanni Safaariikoom maayikiroo finxaaleeyyii kaabaa akka hin taane baraaruudhaaf godhame yoo ta'u, Safaariikoom duula qindaawaa adeemsifamaa jiru ilaaluudhaan komii isa irratti deemaa jiru qaama dhimmi kallattiin ilaallatuuf dabarsuu isaa ifoomseetti jira.